Kaleessa akka lakkoofsa yookaan sa'a biyya kanaatti naannoo sa'aatii 11 gara keetti galuudhaaf yoon jedhu naannoo Meeksikoo kolleejii koomarsii bukkeetti ijoollee kubbaa laaltee baatu fakkaata tiishartii deeggaraa waan ta'eef kaawwatteetti walumatti lakkoofsaan nama 10 ta'u. Bakkaan konkolaataa dhaabee nama dubbisaa jirutti dhufanii afaan Amaaraatiin ati dhiphoodha ati zaranyaadha jedhanii wantoota garaagaraa natti bu'anii waan milee kiyya irratti hintinii ta'u an ofirraa dhoowwuudhaaf yaallaanis xiqqoo narratti waan hin taane yaaluu barbaadani. Inni guddaan yaada isaaniiti agartee kan uummanni Oromoo qabsaa'ee kan sabaaf sablammiin biyyattii kun qabsoo gaggeessaa ture namni kamuu ilaalcha fedhe akka gaggeessu namni kamuu waan itti amane akka godhuuf malee ilaalcha tokko jalatti hacuucamuuf natti hin fakkaatu. Adeemsa kanaan warri dantaa isaanii duubaan milkeessuudhaaf warri barbaadanis yoo jiraate qabsichitti fufa. Gabaabumatti ammanuma gara fuulduraatti maal akka gochuu qabnu waan na akeeku waan gochuu qabu of eeggannoodhaan itti deemu na godhee akkasi kaas. Usiin harkaan sitti bu'aniiru konkolaataa kee waan tuqan qabu? Konkolaataa harkumaan rurrukutaniitu kan natti akka dhaadachuu ta'anii anis dargaggummaa kana keessaa hin baane miti walumaa galatti miira keessa na galchanii turanii battalatti ijoolleen dhuftee waan hin taane uumamee tole egaa ijoolleenis battalatti nu baqattee deemte malee natti illee hin buune dhugaa dubbachuuf. Qaamolli nageenyaatti waan iyyatte hin qabdu? Ijoolleen hin bittimte ijoolleen kaanis ijoolleen Oromoo kun barattoota kanatti fakkaataa eessaatti argan hin beekuun ijoollee dhoowweetuma namnis gaarummaan akka wattan galee akkasii. Namoonni akkasii kun mirga argametti agartee fayyadamanii yakka raawwachuudhaaf socho'an kana biyyi kun biyya seerrii fi heerrii jirudha. Seeraan ala seera dawoo godhatanii qaamotiin seeraa akka gaaffii uummataa gara dabarsanii isa nama ajjeesan isa nama hidhan isa nama reeban kana akka dhaaban qabsoofne malee akka baalageen akka barbaaddetti akka nama dhaqaa gala dhoowwituuf miti. Akka dhuunfaattis akka seeraattis namni ofirraa dhoowwa baalagee. Qaamonni seeraa qaamota sana hordofanii seeratti dhiyeessuudha. Erga seerri jiraate erga mootummaan biyya jiraate namni du'aa maal of eeggatare qaamonni gurmaa'anii dantaa isaanii tuquman yoo nama ajjeesu ta'e guyyaa meeshaa hidhatan yoo nama reebu ta'e nama salphisu ta'e kan isaan seeratti hin dhiyeessine seerri hin jiru taanaan kun rakkisaadha jechuudha. Akkuma beekamu weellisaa Hacaaluu kana duras galma mileeniyeemiiti geerartee aangawaan Itoophiyaa yeroo sana Zaraa Asgedoom Hacaaluun achirraa geeraruun irraan turre kan geeraruusaa caalaa ammoo OBN dabarsuun irraan turre jedhan. Amma immoo kanatu narra ga'ee jette wanti kun hojii kee irratti iggitii wayii akka gootu si taasisaa? Andantaa saba kiyyaa irratti dhagawaree gama lubbuuttiin deema ittan guddadhe waan ta'eef nama doorsisaan rifatu miti harka isaan ittan guddadhe tumarreebamu kun anaaf waan haaraa miti. Inni guddaan ani of eeggannoo guddaa kanan godhu saba nani keessaa bahee akkanatti hin mufanne waan narraa eegu akka hin dhabne qofa malee andantaa kiyyaa miti. Yeroo sanattis haa ta'u dheengaddaani wantan itti amaneen hojjedha saba kiyyan dhaggeeffadha. Waa'ee quuqama saba kiyyaa immoo waa'ee miidhama saba kiyyaa immoo ifatti dubbachuun cubbamaa naman godhu saba kiyya kanatu sabaaf sablammii saanfaana ida'amee Itoophiyaa uume waan ta'eef yeroo tokko waan anaaf hin liqeeffamne tokko jira. Ati waa'ee sabaa yoo haasoftee dhiphina yeroo ta'utu jira. Waa'ee sabaa otoo naasa'een waa'ee biyya haasa'uu waan danda'amu natti hin fakkaatu. An jenereeshinii kana keessatti hin guddadhee kanaaf abbootiin koo wareegamni isaan kaffalaman akkan jala eelaloo osoo hin ta'een akka namni laphee kiyya dhiibee waa'ee eenyummaa kootii irra darbee waa'ee biyyaa irra darbee waa'ee Afrikaa irra darbee immoo waa'ee akka addunyaatti akka yaadu malee abbootiin keenyas kan wareegama kaffalan dhiphummaadhaanis natti hin fakkaatu. Ilaalcha dhiphummaa jettu kun ammas waan haphee natti hin fakkaatu. Waan akkasii kun akka hin hojjenne dhaloota kanarratti ispeeshaalii akka hin hojjetamne baruudha qabu. Namni kamuu waan qabuun mirga namaa otoo hin dhiibin mirga isaa akka barbaadetti kabachiisuun dhibbamaa naman godhu. Abbootiin keenya dhaqanii Aduwaaf Maqalee bilisoomsanii lafeen isaanii achitti caccabe. Afrikaa fuun taana Afrikaa irraa immoo darbee akka addunyaattis saba yaaduu danda'u seera mirga dhala namaas miti saba mukaa fi mirga eegee seera tumee
keessaan bahee sabuuf takeeffannaa saba kanaa jalatti guddate waan ta'eef akka Oromiyaa duuti jechuu kooti. Marsariitii hawaasaa irratti kan maxxansamee jiru haalichi waa'ee Eertiraadhaaf Itoophiyaa ta'eetu jiru isa kana irratti weellisuunsaa sirrii mitii jedhanii qeequ ati maal jettu? Kan dimbilaala daakuu isa boqqolloo daakuuf hin beeku jedhe Oromooni. Egaa anaaf waltajjiin sun guyyaan keessummaa itti simadhusi guyyuman keessummaatti simadhu kana yookaan immoo guyyaa keessummaan biyya keenya dhufeerraa kaasee isaa ta'u sana dura aga guyyaa simannu sanaatti sabni koo ajjeefamaa jira. Sagantaa sanatti akka ajjeefamaa jirru himuun cubbuu natti hin fakkaatu maaliif jennaani lubbuun namaa waan bakkatti buusan waan hin qabaanneef. Seeraan ala ajjeefamaa jirra. Ajjeefamuun kun immoo hin dhaabbanne akkuma beekamu naannoo Harargee Baalee fi daangaa Oromiyaa fi Somaalee duratti humnoonni hidhatanii waggoota lakkoofsisaniiru saba keenya ajjeesu. Humnoonni sun adda baafamanii kana sana hin jedhamne yookaan immoo gaafa seeratti dhiyaatanis hin agarre. Muummicha ministeeraa dabalatee bulchaan naannoo Oromiyaa pirezidaantii Obbo Lammaa Magarsaanis araara yeroo baay'ee deddeebi'anii kadhataniiru. Garummaa amma kaleessa dheengaddaattu namni keenya du'a. Akka lammii biyyattii sanaattis akka Oromoo tokkottis waan kun dhaabbachuu qabu jechuun sagantaa sanarratti waan cubbuu qabu natti hin fakkaatu. Kanaaf inumaayyuu wanti sun akka dhageettii guddaa argatu kan atteenshinii guddaa argatuuf sagantaa sana caala carraa waan argatu waan natti hin fakkaanneef carraan argadhe sanatti fayyadameera. Kan biraa marsariitii adda addaa irratti namoonni kan isaan kaasanii qeeqanii alaabaa abbaa gadaa qabatee waltajjii sanarratti mul'achuun sirrii mitii jedhu. Warri mirga isaanii eegsisuu barbaadan kun mirga namaa akka isaan dhiibuu hin danda'amne warra galeef natti hin fakkaatu. Waa'ee alaabichaa ani mirga kiyya natti fakkaata waan ani itti amane godhuudhaaf namoota achi odeessi irraa natti kenname alaabaa kana natti hin kenninaan jenneen waan natti kenname qabadhe inni kabaja. Alaabichi immoo alaabaa kiyyaati alaabaa abbaa gadaati waan cubbuu qabu natti hin fakkaatu. Warreen kana qeeqanii waan falaasamni muummichi seeraa jedhu kun waan galeef natti hin fakkaatu. Ida'amuu jechuun alaabaa tokko jalatti afaan tokko jalatti ilaalcha tokko jalatti aayidantiitii tokko jalatti waan jedhamu natti hin fakkaatu. Muummichi ministeeraa waa'ee ida'amuu kana haasa'anii waan qabnuun ida'amuudha malee waan qabnu kana ganne waan tokko jalatti ida'amuus natti hin fakkaatu. Warreen kun hin galleef olola akkasii oofuu yaalaniiru. Inni kun waan ta'u natti hin fakkaatu. Cubbuus miti yaada isaanii kanarraa otoo of qusatan wayya malee waanuma argamte kanayyuu yaada kanaaf ilaalcha kanaan deemu taanaan ishumayyuu dhabuu danda'u jedheetti yaada. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa deebinaa laatteef hedduu galatooma. Ulfaata. Kopiin tentarra tanuma nagaa keessi nu bula sagantaa afaan Amaaraatti taana agasitti sirba Haacaaluu kan caqasaa jenna biroo walitti dachaa soraa ibidda beeku daara arginaare bakka ajaam baay'atu bakka tortoraaf raqa allaattiif saree malee kan biraa maaltu dhaqa daandii dheeraan naafe kan fuuldura koo taa'u. Ibidda beeku daara arginaare bakka ajaam baay'atu bakka tortoraaf raqa allaattiif saree malee kan biraa maaltu dhaqa daandii
hafe kan fuuldura koo taa'u. Qophiin teen tarreetu nama nagaa keessi nu bula sagantaa afaan Amaaraatti taana agasitti sirba caaluu kan caqasaa jenna boroo walitti dacha'an soraa nafe.